Sababa keetiin bee barumsa jaaladhu gatee deemaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa jirra jirtu akkam jirtanii jirra alhamdulillah galata rabbii asiin nagahee har'allee deebi'ee dhufeetiin jira maal qabattee dhuftee jechuun keessa hin oolu wanti qabadhee isinii dhufellee akkuma beekamu viidiyoo amma dura isinii gadhiisirratti ilaaltanii jirtanii isin hundinuu argitanii jirtanii eegas boodallee waan gadhiifamaa jiru inuma argitanii erga gaafsaniitii niin dawwalaa fi Muktaar fa'aa akkuma duratti isin himetti ni beektanii ammallee viidiyoo isaan gadhiisanii illee argitanii jirtan Osheen gadhiiseera waan hintanii ilaaluu hin dandeessu isiniin jedha ka Osheen gadhiisutti jira viidiyoo gadi dhiisaa gee bilbil isaanii hin dalagu baay'ee naaf hin dawwalan bilbil isaanii illee naan dalagu Muktaar fa'aa dassinanii jiranii dhugaa rabbi dubbachuuf dursallee ani jechuun akkasin seenee yeroo jalqabaaf Osheen bilbilee isaa yaame Muktaar yaame Umarillee ni yaame ni deemee ni erga deemeen booda argoo baraa keessa naqe kan kana godhi garuu Osheedha Osheen haa godhu sirriidha isaa hirmaatanii ka hirmaatan immoo waan akkanaatti deemuu hin qabanii waan duraanii fi ammaa fi yeroon duraanii addaanii dhugaa dubbachuu fi biyyiitis addaanii biyyi keenyaa fi biyyi tokko waan akkana salphaadha. Biyya tokkotti immoo salphaa miti waan akkana baay'ee ulfaataadha biyyoon kamittuu ulfaataadha garuu wantichi laafa ta'uudhaaf maal inni namni walii galuudha nama wajji walii galtee qabaachuudha jechuu barbaadeeti. Amma Osheen fakkeenyaaf nama maatiin isaa fi fakkeenyaaf yeroo kennaa san yeroo anaaf Muktaar na butetti maatiin kiyyaa fi maatiin Muktaar wal beekan duraan jechuudha. Warra wajjin duraan irraa wal beekan jechuudha. Saniif waliin laafanii maatiin walii dhaabbatanii akkasitti sun dhumate kun dammoo hin dhumataa fi hin dhumatu isaa Allahu alam. Amma garuu walumaa galatti silkii isaanii hin dalagu ani ka dubbiitu tarayyuu osoo hin ta'in maaluma akka ta'anii baay'ee bakka baay'ee tokko cinqamaadha erguma gaafsaniitii cinqii guddoo tana keessa jira akka nama tokkotti waan hin hubanne tokko na himanii ka'anii eegas booda silkiin isaanii hin dalagu maaliif akka ta'e hin beekanii na biraa bahanii eegas booda silkiin isaanii yoo dalagu didu baay'ee tokko natti dhagahame isinii mulaala walumaa galatti amma isin du'aa godhaaf hordoftoota keenya du'aan hedduu takka barbaachisti wallaahi rabbiin rakkina keessaa nama haa baasu inshaallah ani garuu kan arge viidiyoo isaanii kan arge viidiyoo namni ari'u arge akka nama yeroo san qabanii bakka wayii galchanii yookiin immoo dheessanii bahanii yeroo sanitti warroonni ari'an sun qabanii maal akka ta'an maalirra akka gaan hin beekne biyya sanis hin beeku biyya isaan jiran hin beeku silkiin kan qabu ka Oshee kan Muktaar kan Umar namni biraa namni isaa wajjin deemee ani immoo silkii isaanii qabadhee anda waluu fi danda'u hin jiru jechuu barbaada. Hedduu takka hordoftoota kabajamtoota kiyyaa asumaan du'aa illee godhaati inshaallah rabbiin cinqii keessaa haa baasu warri cinqii keessa jiru ani illee du'aa ima godhaafi jira agaa bakka isaan gaanii inshaallah hubadhee aga danda'een qoradhee isin biraan gahaa jechuu barbaada inshaallah du'aa ima goonaa fi isin illee du'aa godhaafi jajjabeessaa na jajjabeessaa isin jedha hordoftoota yaada keessan as jalannaa barreessaa komentii jalatti amma asumaan Osheen viidiyoo gadhiise warri seentanii ilaalan illee asumaan wajjin laallaa asirra wajjuman kalaallu ta'a asumaan gara viidiyootti nu isinin jedha Sababa keetiin bee barumsa jaaladhu gatee deemaa. wajjumaan laallu ተወሰነ ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ Inta fura mana lafi su da aure ta kai kina madaga ka kana bayi kuwan uffata dan
هيدا من تانان سلاكا رب ما هذا من استغفر واحد إن مود بتشون جالك قارب إنه هنا رحيل إنه يشون نمني يعني سوى بتشون يجد سوى سندن قارب يدبتشوف أني فيديو كان أما سيني يعني لا لبت hedduu takka nama gaddisiisaa hordoftoota keenya hundi isaa ilaalee fixuu wallaahi hin dadhabee mimmaantu na qabee jechuun maaliif amma kiyyasaan fakkeenyaaf akkanatti namni nu wajjin fiigan jiru yeroo kiyyaa yeroo muktaar jechuudha. Maatiin kiyya ganda warra muktaarii gandi suni ganda warra muktaar waan ta'eef maatiin keenyaa fi gandi warra muktaar gara ganda jechuudha. Kun dammoo ganduma takka keessa na fakkaatti akka namni baay'atu subhaanallah. Innaa akkasii hordoftoota keenya laalif dadhabee video gara biddubachuuf ilaali video xiqqishoo laalee hanga dhumarra wal aduu kanneen xiqqishoo laalee booda akka mucoon akkana dadhabdee baay'ee laalleettu anumaa ufnatti fakkaata artee dhugaa rabbii dubbachuuf hundaaf rabbiin halaafisuuf isiniin jedha hordoftoota keenya laaftuun tarabbiiti yaa rabbi laaffisuuf jechaatu maal du'aa maqaafii jira isinillee du'aa godhaaf du'aa intisan baay'ee tokko barbaachisti isiniin jedha hordoftoota keenya rabbiin halaafisuu rabbi rakkina keessa isa haa baasu ishee mucaa ofiin xiqqishoo walii galtee qabaachuu yoo qabaatan homaayyuu namni godhuun jiru inshaallah maatiin yoo dhaabbataniif kara seeratti mucaa wajjin yoo walii galtee qabaate kara seeraatiin furmaan tokko kaa'amuun ni danda'a maatiillee rabbiin halaafisuu fi du'aa magoonaa fi isinillee du'aa magodhaaf isiniin jedha. hanga video waan irra ganii hundaanuu walitti deebina du'aa nu godha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Bye bye.